Eenyu bakka eenyutu busu jirtan? Akkam jechuudha? Eenyutu busu jirtan jedhe? Eenyu habibiin kee eenyu qalbiin kee? Habibiin kee? Iida tana hunda dubbisaa? Iida abbaan fadheen dubbisaa jiru. Eenyu qalbiin? Eenyu qalbiin? Akkatti siyaasi gallakkisaa ilmu garaa qabdoo nama sifaa jirta malee. Eenyu inni himti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya shamaa harka fuunee isiniin jecha. Gaarraan tana Eid Mubarak Eid baga ittiin geessan illee eedee isiniin jeetiin jira. Akkasuma har'aas guyyaan guyyaa Eidaati. Guyyaa Eidaa kana maal godhuu deemte yoo jettan wanni inni ani godhuu deemus akkuma beekamutti balloo irratti piraankii ajaa'ibaa takka ammoo jalaa dhufne dirree Eidaa eegadeene salaannee booda achumaan suuraa kaanee maal jennee wajjin deddeemne amma waa hunda fidannee waliin dhufne maal inni isa godhuu deemni beekta piraankii ajaa'ibaa yaada ajaa'ibaa tokkoon naa dhufe yaadni ajaa'ibaa kasii dhufe maal yoo naan jettan kunoo jawwaala harkaa hin qabaanne harkitanii dawwalee fitiin namaaf usee inni amma seenee gisee inni amma dhufu dhiyaate habiibii kiyya qalbii kiyya akkam nagee fayyaada akkam jejjeeka itti haasawa inni gaa nama hedduu haaruu dhibeeytanii balloon nama obsallee akkuma qabutti haarallee hedduu haaraa gisee haareef qabuu hin danda'u waan inni nuun jiru walimaan kan laallu ta'a saniif waan kadhuma sagantaa teenyaan nu daawwadhaan faana turaan afeeraa teenyaan isiniin jaa viidiyoo tanaaf akka isin dhufte laayik share subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jecha amma dawwaleetiin usee janajjanaa inni nu amma jira gisee dhufu dhiyaatetti anumaa janajjanu jirtu haana dhufu saniifu hanqadhuma sagantaa keenyaan nu hojii turaan isiniin jaa. Hello. Assalamu alaikum. Akkam nagaa fayyaada? Nagaa qabdanii fayyaada isin? Habiibii kiyya nayyaattu san siyaadee bar. Akkami maali Eidaan akkamin naafillee hin dawwallee akkamin na birallee hin dhufini qophuma teessee kamuu jirtaati. Nayyaattu ati ambar siyaatutti hin jira. Dhugaa rabbeettu takkaan siyaadaan sin jaabaran. Garuu haa jennuuti ati nayyaanne malee dhaggeeffadhu yoo balloon irraa aaree jaarsi kiyya yoo aaree irra jechallee sin jee itti naarini balloo piraankii goonaa ati ballootti naaringaa balloo amala isaanii beektaami yoo jawwaala raqama kee kan argee naafisis balaa nu buuses viidiyoo akka maru jiru boodarra himnaa fi piraankiin godhu deema itti naarini sinjaa jawwaala kiyyaan ittiin konnu haala laalu takkasitti sinjaa naarin gadiifama wajjin usiitu mana hojii haasee yoo inni na harkaa fuudhee si dubbatallee jecha amma jetteeni ittiin qaanee siif inni nu boodatama. Habiibii lubbuu haada gowwammaa jira haada fedhu qalbii ansee yaadee baratin ayyaanne akkam jechu saawway guyyaan kun bar guyyaa Eidaati. Hani isaa eenyummaa Abiyyaana maali? Na birallee hin dhuftu. Maali? Balloo kiyyaa. Sibiraan jiru san? Habiibii. Sibiraan jira eenyu yaa maaltu singee? Akkam eenyu singee? Eidaa bara Eid Mubarak namaan jechuun danda'u? Lakkii Habiibii ati jechuun sibiraan jira jechuun Habiibii ati jechuun sibiraan jira eenyu dubbisu jirtati? Namaan dubbisu jira gad dhaabamee kaawwata. Waa Habiibii ati dubbisu kana eenyu? Qalbii. Eenyu qalbii? Gad dhaabbatu booda laada. Boo? Akkamsa? Qalbii dhalaan qalbii janii? Dhalaan qalbii jaanii? Wayi geemu. Dhalaan qalbii janii sun jeewa. Eenyu qalbii? Wayi maal akka qabdaan? Dhalaan qalbii janii tuba? Ayi akkamta? Qalbii jechuun maal? Qalbii jechuun. Qalbii namaa ruuyi ana jeetiin achi wajjin beelani. Munaa. Aboo munaadha. Munaa askiran. Askaran kun biyya. Aboo kan. La garaa abdaa ima. La. Kan. Waan inni. Telefoona kiyya kan qunnaa telefoona kan. Ini cabsa telefoona. Ballo. La. Ayi. Na shakla. Kai deemasi. Kai eenyu bakka eenyu dubbisu jirtan? Akkam jechuudha? Eenyu dubbisu jirtan jedhe? Eenyu habiibiin kee eenyu qalbiin kee? Habiibiin qalbii. Iida tana hunda dubbisaa? Iida abbaan fadheen dubbisaa jiru. Eenyu waan inni jira jabsita. Boola. La kan gola telefoona. Maal abbaa isaa telefoonni? Hai. Qalbii ruuyi. Ana yetu waa dheeran. Akkatti siyaasi gallakkisaa'u ilmu garaa qabdoo nama sifaa jirta malee.
Eenyu inni himiti. Hini mooyyee. Himi inji eenyu inji. Maa cabsita. Haa cabu telefoonni. Telefoonni haa cabsu. Haa cabu maa cabsu. Telefoona hiyya cabsita. Eenyu inji. Afaan namatti dubbattu telefoonni maal si Waan akkatti nu deessu keessa wasa eenyu himi hosan. Obboo sin jee. Sin hidheeti. Wallahi telefoona. Nambeetoti. Telefoonni haa cabu bakka cabsee. La. Maal fitta kuno. Maal fitta la. La ni gata mila. Ni gata telefon. Maal fiddaan sin jibar. Sakko telefoona. Maal fiddaa telefoona kuno kana maal fiddaa. Maal fidda. Telefoona hello habibi maarree idete. Naasiree. Uno kanaan godhee jilaa kanaan godhee ni gata la. Haa yee telefoonni kee kana ma kana kuno maal fidda kana mee. Maal jechuudha. Haa ofradhu hello jin baga yeteen hello jin. Telefoona hiyya akkana godhee miti. Baga akkana godhee. Akkana nala godhee. Akkana godhee. Akkana godhee. Obbolees. Sibiran taa'u bara. Telefoona hiyya cabsu maaltu shingee telefoona hiyya cabsuudhaan. Telefoona hiyya cabsu. Cabseeti. Kabiraan sabee. Kabiraan naafee. Askanniya. Maal jechuudha telefoona. Cabseen as cabsaan. Maaltu shingee telefoona hiyya cabsuudhaan shingee bara. Bagaan cabse. Baga cabsu. Eenyu namni abiibi. Abbaan fadhe abiibi hiyya qalbii. Dhalaadhaa isin dhiirota bosu jirtaa. Akkam maalitti adda beektaa? Dhalaadhaa namni Akkam maalitti adda argita? Abiibti dhalaadhaa. Habibi onjeenis fadoo akkam fadee onjeenis maal si naqatu? Akka beektattani. Akkam fadee jaanee dhiidaarra guyyaan nama hundaa. Qoqqobbee mana kana teessoo qabate jedhu qoqqobbee. Kayyoo qoqqobbee hin jalqabe. Ani bitta kana akka sirna naqa olkee kayyoo naa sirna naqa akka teessoo naqa bitti. Wayi namarra na itaa kwa. Akkasi. Aboo meena raachi deemaa. Zakkoo hiyya na Qoqqobbee. Balloo hiyya karaas. Balloo jinni. Raangidha. Afkootee wallahi wala hiyya kacabsi deemda firaakidha. Asoo kanarriiti naa kabali wallahi inni yamma booda. Firaakii telefoon faatte kana wada. Wallahi. Nama dubbifte beekaa dubbifte dirqama ni dubbifte sagaleen dhagoon. Haa ta'u sagaleen dhagoo eenyu mucaa teessuma taatuufi. Eenyu. Mucaa teessuma ta'uun akkas jettaan. Beekaatiin akkas jeen. Meeqa biraa isa keessa. Kaamera kan fedhen kaay. Meeshaa keessa kaamera. Amma piraankiidha. Kijiba kunuun tiin kijiba jechuun takka nama biraa dubbisu jirta. Mucaa teessuma ta'uu miti. Dhageekka godha. Mucaa teessuma ta'uun hello marree habibi qalbii eeshaa. Telefoona hiyya naa kafalee iyyuu wallahi. Wallahi asoo biraa. Telefoona kam. Telefoona hiyya kacabsite wallahi billahi. Haa caccabu. Mee kaamera masanuu beekaa keessa jirtu taatu jiru. Kunoo kaamera laal kunoo laal. Kon laale. Dhugaan jechu jirta dhugaan. Kon kaamera laal isin keessa. Kaamera maal ilaal. Nama dhugaan dhiita jettee eloo jettee nama dubbata. Samaari faana kana dhiifne nurraachuun nuti maara kana namni jechuun qalbii takka ta'a deemnee hojjetu amma amma deemnee jechuun bakka hundas geessee adii qaas geessee bakka hundas suuraa hundas geessee sakaasee fideetu. Arree jechuun irratti maas nama cinaa jettee eloo akkana akkuma suuraa fakkaataati. Amma maaltu tan hundi siyaasisee miti kottu piraankiidha kunoo viidiyoo laale. Akka piraankii. Kaamera laale kunoo kottu. Wakkotaa kaamera laal daawwattoota keessa laantaa gaafadhu. Daawwattoota keenya ono akkuma argitan wallahi billahi telefoonni hiyya akkana ta'ee jira. Telefoona waan piraankii kana akkamitti dalii taphate. Yoon Telefoon piraanki kana sirriitti dalagedha. ati yoon sirriitti dalagee naaf obsu qabdu moo telefoona cabsu. Siree isaa hin baasaa waan. Akkam telefoona kaaree naaf. Narratti hiriyaa jala jala Maal na dakan. Wallahi kunoo kabajamtoota. Osoo biifuu gargaaraa qabdu akkamitti waan kana kan jedhani. Kabajamtoota hordoftoota kiyya kunoo telefoona saaree akka Yoo as ta'e hoo laalama akkatti hin kan laalama. Nachiisu fi taasisanuu na daddarbite. Shehudee siree isaa kutaa. Haay. Dhiironni waan hello habiibti horii sira baga cabee kan maal kutu kana mi baga cabee taphatoota keenya jechuun laala. Namni jechuun kana namarra dalagala. Laal. Ni gattanii amma akkana caccabuun kun bareeda. Baga galti cabsuu jechuudha. Waan hin taane namarra dalaguu maaltu fidee waan akkana. Itti deebistee caccabsu jirta. Addaan caccabsaa maal fidee biraa. Walitti biraan kuma fakkaatu biraan kee dhageettee kaamera kaatu malee biraan kee mijaawwatu ta'e. Waan mojiru jira. Wanni takka hin jirtu obboleessa fayyaan kaameraa kaadee pirankii yaada kanaan naa dhufee si godhe pirankii. Mee raqama sana akkamitti keessa baafnee beekna nama caccaba kun akkamitti keessa baafnee beekna raqama sana. Eebii sammuu telefoona kiyyan naqe. Telefoona kiyyan naqe akkasitti ilaala raqama sanii. Raqama mucaa isuma taatuufiiti kalaas. Kennuma. Itti dhaheen qabade isaa. Itti dhaheen Itti dhaheen qabade yoo isa ta'uu baatte sii dhumatti akkasitti ati. Wayi maal jechuudha. Akkanatti ilaala. Sakka pirankii daansiin jiru jiraaf kaameraas keessiisee maal ta'e sanni. Maa maraataa taate sa? Ati maraata moo fayyee obboleessa? Maraata fayyaa qabu. Maraata. Yeroo idaatiin jechuun namni akka nama godha. Idaami Eid Mubarak siin jechuuf amma kana sirriitti dalageen pirankuma ta'e. Eid Mubarak jechuun kana irra dalagee jechuudha. Daawwattoota keenya jechuun waan akkanaa hin taatime isin jechuun lubbuu lubbuu irra teessu. Waan akkanaa kana dalagee deemee jechuun
Ani kunis jechuun nama haaroo beekadhu. Ani kunis bara jechuun nama baranii kunis. Maal na seete? Nama miti Akkuma ati namatti ni nama yoo tuyyuu rakkoo nama siree geessoo. Hangaan si yaaluu ni beekta mani. Hangaan si yaaluu ni beekta. Hangaan si yaaluu ni beekta. Waan akkana akkamitti dalagdaa waan. Amma dhufnee huccuu gurraatti nan jettee sidan fura jijjiirree. Hangumaan ani ammaa seenutti. Hangumaan jechuun ammaa seenutti ati waan akkana kana dalaguu osoo huccuu irra hin jirin. Huccuu jirti baga hin ta'in nagaan ta'aa dha miti. Amma maaltu tana dhufe? Amma telefoonii kiyyaan baga cabsite kalaas na raatu. Taa'ee kalaas morma kana kalaas. Suuraan deemaa ta'a. Maal jechuudha? Maali piraankiin hin gooneeti. Waan dhugaa qabu. Wallahi piraanki. Piraankiin hin goone. Wallahi. Nani sira kalaas na dhatti jiru. Sirratti hin jiraawu. Akkam na jiru. Akkam piraanki da jeemi. Piraankiin jira. Piraankiin. Wallahi piraanki. Wallahi piraankiin. Lafa godhatu. Amma magaalaa keessa baala jala bakka biraatti hin dabalani kala. Bakkaan fudhatiin deemu. Bakkaan fudhatiin. Bakkaan Bakka fudhatiin. feetetti hin deemtu. Bakkaan fudhatiin. Amma daawwattoonni keenya natti aaree jira dhiifama narraa jiin obboleessa. Akkami daawwaa makkanaa kana goota. Kabajamtoota hordoftoota keenya kumame dhiifama gaa'ii jee akkatti kadhachuun kunis dhiifama jeetiin. Daawwattoota keenya waan akkanaa irra dalaguun bara. Waan akkanaa irra Kalaas amma dhiifamaan siin deemi dhiifama jee kaa. Akkasii godheetiin deemaa jira. Akkam. Akkam. Na odumaatu biti jawwaala kiyya ka cabsite naa kafale siin hin jenne. Ni mun kabaluu kana. Kana isitti kabaluu waan akkana daliitiin kabalaa. Akkatti sira ibidda kana keessan qabu. Ibidda kana kan isitti nakin jetta battee. Dhugumatti hin baana haati. Waan akkana ittiin deebiin. Ati ni naafta. Daawwattoota keenya jechuun waan ajaa'ibaa ta'uu kana kun. Ni naafta. Woo nama jaalatanii fi naafanii jira. Amma fakkeenyaaf. Waan itti jaalladhu ati moo. Waan akkas keessan kootu ni jiraatan jettee. Maali ni jira hojii maal rakkoo qaba. Kootee jiraatan kan leeba. Kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo gurbaan akka godhatu ni argitanii. Akka godhatu ni argatanii naan jiimboo. Akka godhatu ni argatanii maal. Osboon akka godhatu ni argatanii maal. Gurbaan nama raatama fayyade. Kaabara waan asirratti hin kennu. Daawwattoota keenya jechuun takka naate jechuun itti hima. Ani kaabara waan hin fiidoo gadi lakkiftu immoo. Gadi lakkisa. Abadan gadi lakkiftu. Fiidoo kana gootee jechuun inaaf faballoonni inaaf akka janiif gala lakkiftu. Akkamitti jawwaala kiyya kana wallahi. Daawwattoota telefoona keessa daawwattoota keenya akkanaan godhee. Wallahi billaa kabajamtoota hordoftoota kiyya. Aara beetiin jira. Jawwaala kiyya laala. Laala. Laala akkatti ullee waan hundaan adda faffacaase laala kunoo. Wallahi hojii isaa nyaatu. Takkasiiti gaafa kabajamtoota hordoftoota keenya biraankiin teenya nu milkooyte. Like, share, subscribe godhuu hin dagatinaan isiniin jaa.